Jecha shantam afaan Arabiffaatii fi afaan Oromoo kan walitti nuu hiiku. Achumaanis afaan Ingiliffaa barannaa kottaa wajjumaan. Assalaamu alaikum haleen wasaaleen warri chaanaalii kiyyaatti argamtan baga nagumaan dhuftanii har'aan kana barumsa addaan bareedaa addaan jaalattan isinii fidee dhufeen jira. Hamma dhumaan hordofuu hin dagatina. Laayikii tuquu hin dagatina. Na hordofa. Alaaboolee qarqara isiniif kaaheen jira. Akka isiniif galuu jedhe. Tayyib akkam yeroo jennu Arabiffaan keef haalik jedhama. Ingiliffaan how are you jedhama. Lamaffaan isaa jechuudha. Sadaffaan isaa eeyyee jechuu yeroo barbaanne na'am jenna afaan Arabiffaatiin. Na'am jenna Ingiliffaan ammoo yes jennaa jechuudha. Afuraffaan isaa lakkii Arabiffaan la Ingiliffaan no. Shanaffaarra geenyerra habiibaati. Laayikii tuquu hin dagatina. Warri haarawaa taatanis sabiskiraayib godhuu hin dagatina. Shanaffaarra geenyerra. Shanaffaan isaa galatoome. Arabiffaan shukuraan. Ingiliffaan tankiyuu. Tayyib haala kanaan baay'ee namaa gala. Hordofa hamma dhumaa. Ja'affaarra geenyerra. Ja'affaan isaa nagaan buli. Arabiffaan tusbaha ala kheer. Ingiliffaan good night. Tayyib torbaffaan isaa ammoo baga nagaan dhufte. Arabiffaan marhaban. Marhaban. Ingiliffaan ammoo welcome jennaa jechuudha. Habiibaati walumaan barannaa Ingiliffacha sanas barachuun jira waan ta'eef walumaan wal barsiisna. Laayikii jegootanii na hordofa. Saddeetaffaarra geenyerra. Saddeetaffaan maalaw jechuun Arabiffaan min fadlik. Min fadlik. Ingiliffaan please. Akkas jechuun. Sagalaffaan ammoo maaltu jira jechuun Arabiffaan maaza. Maaza hunaak. Ingiliffaan WhatsApp jennaa jechuudha. Baay'ee barumsa salphaa akkaan jaaladhee anillee afaan Arabaa akkan baruuf baay'ee na gargaara haala kanaani. Haala kanaan baay'ee isinii galaa baay'ee haarawwoota keessanii wajjin haasa'uu dandeessan jedhee yaada. Tayyib amma 10affaarra geenyerra. 10affaan isaa ani yeroo jechuu barbaanne ana jennaa. Ingiliffaan immoo me jennaa jechuudha. 11affaarra jirra. 11affaan ati yeroo jennu Arabiffaan akkam jennaa anta yookaan inti nadhoo taate inti jenna dhiiroo ta'e anta jenna. Ingiliffaan yoo fayyadu immoo you jenna jechuudha. 12affaarra geenyerra habiibaati. 50 isinii fidee dhufe amma 12affaarra jirra. Inni yeroo jechuu barbaanne huwa jennaa. Ingiliffaan immoo he jennaa jechuudha. 13affaan ishee jechuu barbaanne Arabiffaan hiyya jenna. Hiyya jenna. Ingiliffaan she jenna. 14affaan maatii jechuun Arabiffaan aayila. Aayila. Ingiliffaan ammoo family jedhamaa jechuudha. Maatii jechuun. Habiibaatii 15affaarra jirra. 15affaan mana. Arabiffaan beet. Ingiliffaan house jennaa jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha dhugaa rabbii baay'ee nama gala. 16affaan muka. Muki maal jedhama Arabiffaan shajara jedhama. Shajara. Ingiliffaan oo tree jedhama. Tayyib 17affaarra jirra. 17affaan bishaan. Bishaan Arabiffaan maa yookiin mooya jedhama. Ingiliffaan ammoo water jedhama. Tunillee nun dhibdu. Tunillee qallaani. 16affaarra jirra tole. 16affaan nyaata. Arabiffaan nyaati maal jedhama? Ta'am jedhama. Ingiliffaan ammoo food jedhama jechuudha.
Ijbaatii 19ffaa geenyerra. 19ffaan maal jedha? Foon. Foon maal jedhama afaan Arabiffaatiin? Laham jedhama. Laham. Afaan Ingiliffaatiin meat jedhama jechuudha. 20ffaan buna. Buni afaan Arabiffaatiin qahawaa. Qahawaa jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo coffee jedhama jechuudha. Xaayyeeb 21ffaarra jirra. Mana. Manni maal jedhama? Jechuun manni barumsaa maal jedhama afaan Arabiffaatiin? Madrasaa jedhama manni barumsaa. Afaan Ingiliffaatiin ammoo school jedhama jechuudha. Laayikii tuquu hin dagatina. Warri haarawaa taatan ammoo subscribe gochuu hin dagatina. 22ffaarra geenyerra. 22ffaan kitaaba. Kitaaba jechuun kitaabuma afaan Arabaatiinis kitaabuma afaan Ingiliffaatiin garuu book jedhama jechuudha. Taayib 23ffaan barataa. Barataan maal jedhama Habiibaatii? Afaan Arabiffaatiin barataan xaalib jedhama. Xaalib jechuun barataa jechuudha. Xaalib. Taayib afaan Ingiliffaatiin ammoo student jedhama jechuudha. 24ffaarra jirra. 24ffaan barsiisaa. Barsiisaan maal jedhama afaan Arabiffaatiin? Mu'allim jedhama. Mu'allim. Afaan Ingiliffaatiin teacher jedhama jechuudha. Taayib 25ffaan sa'a. Sa'a jechuun sa'aan sa'uma afaan Arabiffaatiinis sa'aatii sa'aatuma jechuu afaan Arabiffaatiinis. Kanaafuu afaan Ingiliffaatiin hour yookiin time jedhama jechuudha. Taayib 26ffaarra geenyerra. 26ffaan guyyaan maal jedhama? Afaan Arabiffaatiin guyyaan yoom jedhama. Yoom. Afaan Ingiliffaatiin ammoo day jedhama jechuudha guyyaan. Taayib 27ffaan halkan. Halkan jechuun Arabiffaan leyl jechuudha. Ingiliffaan night jedhama jechuudha. 29ffaan hiriyaa jechuun sadiiq jechuudha. Hiriyaa jechuun sadiiq jechuudha afaan Arabiffaatiin. Afaan Ingiliffaatiin ammoo friend jedhama jechuudha. 30ffaan dubbii. Dubbiin maal jedhama Habiibaatii? Dubbiin kalaam jedhama. Afaan Arabiffaatiin kalaam jedhama dubbiin. Afaan Ingiliffaatiin ammoo speech yookiin talk jedhama jechuudha. Dubbii jechuun. 31ffaan dhugaa. Dhugaa jechuun afaan Arabiffaatiin haqiiqaa jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin truth jechuudha jechuudha. 32ffaan soba jechuun kazib jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin ammoo soba jechuun afaan Ingiliffaatiin false jedhama jechuudha. Yookiin lii jedhama. 33ffaan waaqayyoo jechuun afaan Arabiffaatiin Allah jedhama. Allah. Afaan Ingiliffaatiin ammoo God jedhama jechuudha. Taayib 34ffaan ajaa'iba. Akka jennu maal jechuu keenya afaan Arabiffaatiin ajaa'ib jenna. Wal fakkaata kunillee ajaa'ibiin ajaa'ibuma. Afaan Ingiliffaatiin wonderful jedhama jechuudha. 35ffaan dandeettii. Dandeettii jechuun afaan Arabiffaatiin quduraa jechuu yeroo ta'u, afaan Ingiliffaatiin ammoo ability jedhama jechuudha. Warri isiniin galle harka baasaa gaafii gaafadhaa komentii jalatti gaafii keessa isiniif hin deebisaa tole. Anammoo akka isinii galuu godheeti kan isinii dalage. Akka isinii galuu danda'u akkasiin isinii dalage alaabuulee biyyee wal bira kaayeeti. Kanaafuu isinii galuu qabaa baruu qabdan jechuudha. 36ffaan gurraacha. Gurraacha jechuun afaan Arabiffaatiin aswad jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin black jechuudha.
Adii jechuun 37ffaa adii jechuun abyad jedhama afaan arabiffaatiin. Afaan ingiliffaatiin ammoo wheat jedhama. 38ffaan halluu. Halluun maal jedhama afaan arabiffaatiin? Loon jedhama. Afaan ingiliffaatiin karar jedhama jechuudha. 39ffaan baay'ee. Baay'ee jechuun katiir jechuudha. Afaan ingiliffaatiin baay'ee jechuun katiir jechuudha. Afaan ingiliffaatiin ammoo maanyo yookiin elloot jechuudha jechuudha. 40 geenyeerra. 40 xiqqoo jechuun qaliil jechuu yeroo ta'u afaan arabiffaatiin qaliil jechuu yeroo ta'u afaan ingiliffaatiin ammoo little yookiin huge jedhama jechuudha. 41ffaan jalqaba jechuun afaan arabiffaatiin bada'a jechuu yeroo ta'u afaan ingiliffaatiin ammoo beginning jedhama jechuudha. 42ffaarra jirra. Xumura jechuun afaan arabiffaatiin nahiya jechuudha. Nahiya isinii barreesseen jira barreeffama akka afaan oromootiinis godhee afaanuma arabiffaa kana akka afaan oromootiin godhee waan isinii barreesseeroo baay'ee isinii gala baay'ee isin gargaara. Wanni kun baay'ee irraa barachuu yaalaa inshaallah. 43ffaan hojii jechuun arabiffaan amal jechuudha. Amal jedhama hojii jechuun. Ingiliffaan immoo work yookiin job jedhama jechuudha. 44ffaan deemsa. Deemsa jechuun afaan arabiffaatiin rahla jedhama. Afaan ingiliffaatiin ammoo journey jedhama jechuudha. 45ffaan badhaadhina. Badhaadhina jechuun najaa jechuudha. Badhaadhina jechuun najaa jechuudha. Ingiliffaan ammoo success jechuudha. 46ffaan maal jedha? Dhiira. 46ffaan dhiira jechuun afaan arabiffaatiin rajul jechuudha. Rijaal jechuudha. Afaan ingiliffaatiin ammoo man jedhama jechuu dhiirri. 47ffaan dubartii. Dubartii jechuun imra'a jedhamti. Dubartiin imra'a jedhamti. Ingiliffaan ammoo woman jedhamti. 48ffaa ilma jechuun ibn. Ingiliffaan son. 49ffaa intala. Intala jechuun beent afaan arabiffaatiin. Ibna. Beent yookiin ibna jedhamti. Ingiliffaan immoo 50ffaan fayyadamoo jechuun mufaa'id